bu'aa yeroo argatanitti fayyadamu. Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 15 hanga 16tti akkuma seensarratti nuuf dubbifame irra deebi'een dubbisuu barbaada. Akkas jedha. Egaa akkamitti akka deddeebitan haleelaa ilaalladhaa. Akka warra ogeessotaatti malee akka warra ogeessota hin ta'initti hin jiraatinaa. Guyyoonni kun guyyoota gadhee waan ta'aniif yeroo isiniif kenname otoo hin dabarsiin hojjedhaa jedha. Kuni ergaa baay'ee cimaadha. Anaaf barumsa guddaa ta'eera. Phaawulos warra Efesooniin yommuu gorsu waldaa Efesooniif yommuu barreessu sabni sun akkaataan jireenya isaanii akkuma arge akka hin taane ilaalanii jiraachuu akka qaban filatanii jiraachuu akka qaban yeroo keessa jiran beekuu akka qaban Phaawulos jara kanaaf yommuu barreessu argina. Ergaan kun har'ammoo anaaf isiniif barreeffame. Akkamitti akka deddeebitan haleelaati ilaalladhaa jedha. Kana jechuun itti yaadaati fageessaati sirriitti waan hojjettan beekaa jechuudha. Kanaaf erga haleeltanii ilaallattanii booddee immoo akka warra ogeessota ta'anitti malee akka warra gowwootaatti hin jiraatinaa. Maaliif jettee gaafa gaafattan yookaan immoo yoo gaafattan deebiinsaa lakkoofsa 7 irratti barreeffameera. Guyyoonni kun guyyoota gadheedhaa jedhu. Guyyoonni kun guyyoota gadhee waan ta'aniif haalonni hin mijanne waan jiraniif rakkina adda addaa waan qabuuf akkuma bara keenya barri hundumtuu qormaata mataasaa danda'e qaba. Bara keenya keessa wantoonni nama qoran hedduun isaanii jiru. Akka dhuunfaatti akka waldaa kiristaanaatti kan nu qoran akka maatiitti kan nu qoran haalonni jiru. Bara kana duwwaa otoo hin taane baroota darban waggaa 2000 duras biyyi lafaa qormaataan kan guutteedha. Erga cubbuun biyya lafaatti seenee dacheen kun qormaata baay'ee keessummeessaa jirti. Kanaaf Phaawulos akkas jedhe yeroo isiniif kenname otoo ittiin dabarsiin hojjedhaa guyyoonni kun guyyoota gadhee waan ta'aniif jedhu. Biyya lafaa kanarratti qabeenyi kennaan nama hundumaaf walqixatti kenname yoo jiraate yeroodha. Namni hundumtuu yeroo walqixa qaba. Inni sooressis, inni hiyyeessis, inni ogummaa adda addaa qabus, namni sadarkaa jireenya adda addaa jiraatus yeroon hundumaaf walqixadha. Kennaa Waaqayyo nama hundumaaf qixatti kenne keessaa inni hangafaa yeroodha. Hundumtu yeroo qaba. Yeroon nama hundumaa immoo walqixa. Namoonni tokko tokko ani yeroon dhabee kan jedhan jiru. Warri kaan immoo ani tarii yeroon qaba jedhanii kan yaadan jiru. Haa ta'u malee garuu nama hundumaaf Waaqayyo walqixatti kan inni kenne qabeenyi yeroodha. Yeroon qabeenya guddaadha. Yeroon kan nuuf kennameef kaayyoo jireenya keenyaaf bu'a qabeessa ta'e tokkoof akka oolchinuuf Waaqayyo yeroo hundumaa immoo itti yaadeetu nuuf kenne. Itti yaadee nuuf kenne Waaqayyo. Yeroo Waaqayyo nuuf kenne yeroo rakkasaan hin jiru baay'ee barbaachisaadha. Waaqayyo jireenya keenya yommuu nu uume kaayyoo nu uumeef qaba. Waan akka jiraannee darbinu barbaaduuf qaba Waaqayyo. Yeroo Waaqayyo nu kenne sana keessatti kaayyoo Waaqayyo nu uumeef akkuma kana yeroo Waaqayyo nu uume keessatti jiraachuun nu barbaachisa. Maaliif akkuma yeroon darbu namnis hin darba waan ta'eef. Kanaaf maaltu barbaachisa? Kaayyoo uumamneef yeroo nuuf kenname walitti finnee ilaaluutu nu barbaachisa. Wanta jireenya keenya keessatti galma ga'uu barbaaduuf Waaqayyo yeroo ga'aa ta'e nuuf kenneera. Galanni isaaf haa ta'u. Yeroo ga'aa ta'e nuuf kenneera Waaqayyo. Jireenya keenya keessatti wanta akka raawwatamu barbaaduuf yeroo ga'aa nuuf kenneera. Biyya lafaa kanarratti namni yeroo irraa hafaa qabu hin jiru. Keessumatti immoo bara xumuraa kanatti warri lubbuu isaanii oolchuu barbaadan mootummaa Waaqayyoof jireenya isaanii qopheessaa kan jiran sabni Waaqayyoo yeroo isaanii waan hin taaneef waan hin barbaachifneef dabarsuun isaanirraa hin eegamu. Filatanii jiraachuu kan qaban saba Waaqayyoo warra bara xumuraa keessa jiranidha. Yeroon kunis yeroo xumuraa waan ta'eef. Macaafa afaan Ingiliffaa irra dubbistani yeroo isiniif kenname otoo hin dabarsiin isa jedhu kana redeeming the time jedha. Yeroo sana bitaa yookaan immoo baricha bitaa jedha. Baricha bitaa jedha. Baricha bitaa jechuun maal jechuudha? Wanta nu barbaachisu mi'a tokko gara suuqii dhaqnee waan barbaachisu horii kaffalleeti binnee fudhanna. Horii erga kaffallee booddee wanti sun kan keenya. Kana kan goonuuf maaliif? Wanta sana baay'isnee waan barbaannuuf. Kanaaf yeroo bitaa jedha. Kana jechuun maal jechuudha? Yeroo keenya waan hin barbaachifnetti balleessuurraa of oolchuu jechaan. Of oolchuu jechaan.
Kaayyoo guddaaf barbaachisaa ta'eef itti fayyadamuu jecha yeroo Waaqayyo nuuf kenne kana. Obboloota koo Waaqayyo har'a kan nuuf kenne amma yeroo kana kan nuuf kenne taayimteebilii Waaqayyo keessatti yeroo ammaa kun gatii qabdi waan barbaadamteef waan nuuf kennamteef qabdi. Seenaa gabaabaa tokko kaaseen ergaa koo sanumaan gara dhumaatti fiduu barbaada. Gaafa Yesuus fannifame namoota yeroo xiqqoon isaaniif kenname lamatu Yesuus wajjiniin fannifame ture. Gaafa Yesuus fannifame namoota yeroo xiqqoo argatan kan ammoo bu'aa guddaaf kan itti fayyadaman namoota lamatu ture. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos hojjettoota yookaan immoo namoota lama wajjiniin fannifame. Gaafa fannoo namoota lama wajjin fannifame Yesuus. Isa kana kan argattani Wangeela Luqaas boqonnaa 23 lakkoofsa 32 hanga 43 yommuu dubbistan seenaa fannifamuu Yesuus Kiristoos argitu. Namoonni lama isa wajjin akka fannifaman sagalee Waaqayyo lafa kaa'a. Seenaa kana nan dubbisa. Warri macaafa qulqulluu harkaa qabdan Luqaas boqonnaa 23 lakkoofsa 32 ana wajjiniin akkasiin baaftanii dubbistan isinan gaafadhu. Akkas jedha. Namoota hamaa godhan lamas immoo ajjeesuudhaaf isa wajjiniin geessani. Iddoo lafee mataa jedhame waamamu yommuu ga'an achitti Yesuusin fannisani. Warra hamaa godhanis isa tokko mirgasaatti isa kaanis bitaasaatti fannisani. Warra hamaa godhanii achitti fannifaman keessa inni tokko ati Kiristoos isa abdachiifame miti moo? Egaa of oolchi nuunis oolchi jedhee isa arrabse. Inni kaan garuu isa ifate namana akkuma isa firdiidhaan dhiphachaa otoo jirtu Waaqayyoon illee sodaattu moo? Nuyi qajeeltootti nutti faradame hojii keenya nyaanne inni kun garuu homaa hin yakkine jedheen. Yesuusin immoo yaa Yesuus mootummaa keetti yommuu dhuftu na yaadadhu jedhe. Yesuus immoo dhugumaan sitti himaa har'a ana wajjiniin jannata keessatti hin argamtaa jedheeni jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Obboloota koo iddoo kana seenaa guddaatu jira. Waan nama dinqisiisu waan laphee namaa cabsutu jira. Iddoon isaa iddoo rakkisaati. Iddoon isaa iddoo qormaataati. Iddoon isaa iddoo du'aati. Yeroon isaas immoo yeroo baay'ee gabaabaa ta'edha. Haa ta'u malee garuu yeroo gabaabaa kana keessatti seenaan otoo hojjetamu argina. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Gaafa fannoo yakkamoota cubbuu qaban lamaa fi qulqulluu cubbuu hin qabne tokkotu carraa tokko wal arge fannoo irratti. Yakkamoota cubbuu qaban warra rakkina guddaa qaban cubbuun isaanii guddaa ta'e yakki isaanii guddaa ta'e akkuma kana nama yakka homaa hin qabne nama qulqulluu fannoo irratti carraa tokkoon wal argani. Yakkamoonni sun lamaan cubbuu mataa isaaniitiif kan du'an yommuu ta'u inni qulqulluun garuu sababii cubbuu isaaniitiif kan du'u ture. Seenaan kun akkam nama dinqisiisa. Warri kaan cubbuu isaaniif du'u. Warri kaan cubbuu isaaniif du'u. Inni kun cubbuu kan mataa isaaniif du'u. Inni kun garuu cubbuu nama biraatiif kan inni du'aa jiru. Hundi isaanii iyyuu du'aa fi yeroo xiqqootu isaan hafe hafuura baafannaa isa xumuraarra jiru. Yesuusis namoonni bitaaf mirgaa isaatti fannifaman lamaan isaanii. Namoota kana lamaan keessa inni tokko yeroo isaaf kenname Yesuusin arrabsuuf yeroo itti fayyadamu, inni tokko garuu Yesuusin fayyuuf itti fayyadame. Yeroon isaaniif kenname yeroo baay'ee xiqqaa ture. Hafuura baafannaa isa xumuraati. Yeroo xiqqoo isaaniif fayyadame kana lamaan isaanii hojii garaagaraa irra oolchan. Inni tokko carraa isaa isa xumuraa, hafuura baafannaa isaa isa xumuraa, arraba isaa isa xumuraa Yesuusin ittiin arrabsuudhaaf yommuu fayyadamu, inni tokko garuu cubbuu isaa barootaa keessaa ka'ee fayyuudhaaf seenaa jireenya isaa keessatti baay'ee murteessaa ta'e hojjechuudhaaf itti fayyadame. Namoota lama kan Yesuus wajjiniin fannifame. Hattoonni suni wanta ittiin wal fakkaatan qabu. Nama sadii jennee irra fannoo irratti bitaaf mirga Yesuusin hattoota lama Yesuus walakkaa jira. Jarreen kun lamaan amala wal fakkaatu akkuma kana amala gargar isaan godhu qabu turan. Amala isaanii wal fakkeessu yommuu laallu inni jalqabaa lamaan isaanii namoota gara jabeeyyii fi yakkamoota turan. Namoota gara jabeeyyii turan, namoota yakkamoota turan, criminals, robbers, hattoota yookaan immoo saamtota jedha. Maatewos boqonnaa 27 lakkoofsa 38 irraa gaafa dubbisnu namoota hamaa hojjetan lamas isaan Yesuusin
jidduu isaatti isaaniin bukkee lamaanitti fannisan isa wajjiniin fannisuudhaaf geessan jedha. Criminals namoota yakka hojjetan robbers jarreen kun lamaan yakka lubbuu ajjeesanii saamuutiin himatamanii mana hidhaa keessa kan jiranidha. Yakka lubbuu ajjeesanii saamuu hattootan hanni isaanii salphaa miti. Baay'ee hojiin isaanii hojii hannarra kan darbe hojii cimaa yakka cimaa kan isaan irratti bobba'an kun wal isaan fakkeessa. Kanarra kan darbe amalli wal isaan fakkeessu inni kan biraan lamaan isaanii walqixa Kiristoosiin beeku turani. Seenaa kana gaafa laaltan walqixa Kiristoosiin beeku turan. Inni jalqabaa jarreen kun Yihuudoota turan. Sanyii Yihuudoota ammoo isaan keessaa fayyisaan akka dhalatu durumaan beeku turan. Waadaa baroota duraa dhagahaniiru akka Masiin dhufee dhalatu isaaniif haaraa hin turre. Isa kana beeku. Inni kan biraan immoo fannoo irratti waan isaan dubbatan irraa kaatanii yommuu laaltan lamaan isaanii Yesuusin beeku turan. Inni tokko akkas jedhe ati ilma Waaqayyoo miti Masii miti ati nama oolchuu dandeessa maaf nu oolchitu maaliif of isin oolchitu yommuu jedhu inni tokko immoo nama maal taateetta lakki dhiisi inni kun Waaqayyoodha jedhe nama taatee otoo jirtu ati Waaqayyoon hin sodaattu moo jedhe inni Waaqa akka ta'e namni sun hin beeka ture. Ilaalchan isaaniiyyuu beekumsa Yesuus walqixa qabu turan. Kanarra kan darbe inni sadaffaani kan wal isaan fakkeessu amalli inni sadaffaani gochaan lachan isaaniiyyuu wal fakkaata ture saamtota turan. Asirratti jecha adda addaatu jira. Hattoota jedha saamtota jedha. Saamtota isa jedhutu baay'ee iddoo sanatti irra deddeebi'ee barreeffameera. Saamtuu jechuun maal jechuudha? Nama ifatti meeshaa fayyadamee yookaan immoo humna fayyadamee yoo barbaachisaa ta'e lubbuu ajjeesee humnaan kan namarraa fudhatu jechaadha. Hattuun garuu kan dhoksitee otoo naman argin fudhattu yommuu ta'u isaan kun garuu nama ajjeesanii lubbuu baay'ee ajjeesanii kan qabeenya namaa saamaa turani. Arfaffaan amalli jarreen kana lamaan wal fakkeessu lamaan isaaniifuu firdii wal fakkaataatu kennamee ture. Innis immoo du'a fannooti. Firdii wal fakkaataatu isaaniif kennamee ture. Innis du'a fannooti. Qabxii kana arfaniin jarreen kun wal fakkaatu turan. Mee amma immoo lafa isaanitti gargar ta'anaa ilaallu iddoo tokkummaa isaanii erga ilaalle. Mata duree keenya irraanfachuun qabnu bu'aa yeroo argatanitti fayyadamuu kan jedhudha. Iddoo garaagarummaa isaanii yommuu ilaallu garaagarummaan isaan gidduu yeroo dukkanni eegalu jalqabe yeroo jireenya isaanii keessatti baay'ee hamaa ta'e yeroo qormaataa. Inni jalqabaa tokko sababii cubbuu isaatiif dheekkamsi Waaqayyoo akka isa irratti dhufu hubate. Inni tokko garuu ammayyuu otoo hin hubatiin jira ture. Seenaa isaa kaleessaa yaadate hojii kaleessa hojjechaa ture yakka kaleessa hojjetaa ture dhiiga kaleessa dhangalaasaa ture lafee kaleessa cabsaa ture sana hundumaaf immoo gaaf tokko ka gaafatamu guyyaan firdii fuuldura isaa akka jiru ilaale yeroo hafuura baafannaa isaa isa xumuraatti. Inni tokko garuu of hin agarre ammayyuu seenaa kaleessaa hin ilaalle garaan isaa ammayyuu iddoo kaleessaatii hin deebine. Inni tokko hammina isaa isa yeroo dheeraa fi isa amala itti ta'e keessaa dammaqe. Inni tokko garuu ammayyuu otoo hin dammaqiin ture. Kun lafatti isaanii gargar ba'anidha. Kana duwwaa miti. Inni tokko ganaa balaa du'a garasitti isa eeggatu har'a isa du'u qofa otoo hin taane firdii isa fuulduraa ilaale isa sana argee sodaate. Inni tokko garuu ammayyuu otoo of hin argin ture. Yeroon isaaniif kenname garuu yeroo wal qixaati. Inni tokko fayyuudhaaf tarkaanfii jalqabaa yommuu fudhatu inni tokko garuu ammayyuu ganaa fayyina isaa lafarraa harkise yeroo hafuura baafannaa isaa isa xumuraatti. Kun seenaa akkam nama gaddisiisu. Waan nama gaddisiisu jira, waan nama gammachiisu as keessa jira. Inni shanaffaan inni tokko diinummaa Waaqayyo wajjin qabuuf gaabbee araaraaf yaada isaa guutuu Yesuus irratti kufe. Inni tokko ammas carraa isaa isa dhumaa of dabarse obboloota koo. Jarree kanaaf garuu carraa wal fakkaatu seenaa wal fakkaatutu isaaniif kenname. Namichi inni yaada garaa geeddarate suni nama addaa ture. Amma wal fakkeenya isaanii ilaalleerra garaagarummaa isaanii ilaalleerra amma garuu kan nuyi xiyyeeffannu isa yeroo isaa dabarse otoo hin taane isa yeroo isaa waan hin taaneef itti fayyadame otoo hin taane gara isa yeroo isaa waan gaariif itti fayyadameetti haa xiyyeeffannu. Amala nama sanaa haa qabaannu. Kan nu barbaachisu yeroo kana amala hattuu isaa carraa isa xumuraa fannoo irratti agarsiisanaa qabaachuu nu barbaachisa.
hannasaa toontaan amalasaa isa duraa toontaan wanta inni afuura baafannaa isa xumuraa irratti fannoo irratti agarsiise amalli sun amala saba Waaqayyoo ta'uu qaba. Maaliif sabni kun aniif isin yeroo xumuraa irra jirra waan ta'eef guyyaa Waaqayyoo waan dhiyaatee jiruuf namichi inni harkasaa bal'isee karaa tokkoon Yesuusiin garaasaa guutuu amanate sun ani nan amanadhaarrasiin ati gaafa dhuftu mootummaa keetti na yaadadha inni jedhe sun waan tokko beeka ture. Namichi jaalala dhugaa agarsiisuudhaan yaada garaasaa jijjiirrachuudhaan Waaqayyottis of kennachuudhaan amantii fayyisu Yesuus irratti qabaate yeroon inni xumuraa sun yeroo fayyina isaa akka ta'e hubate carraa sana of dabarse namni kun bara baraan jireenya isaa akka dhabu garaasaa guutuu amane Yesuus irrattis dabarsee of kenne. Kanaan dura sodaa adda addaa qaba ture. Karaa biraa immoo carraa adda addaas carraan isaas dhiphaa ture. Maaliif hojii hamaa waan hojjetaniif dhokatanii mul'atanii Yesuusitti amanuun isaaniif karaa kan biraan ulfaataa ture. Yaadni isaanii hojii isa sana duukaa ture. Amma garuu yeroo xumuraaf fannoo irratti Yesuusin arge. Garaagarummaan hattoota kana lamaanii kan mul'achuu jalqabe fannoo gubbaattidha. Bara baraanis immoo gargar ta'anii hafanii obboloota koo kanaan dura seenaa wal fakkaatu qabu kanaan dura hojii wal fakkaatu hojjetu garuu fannoo irratti gargar ba'anii fannoo irratti qofa miti bara baraanis seenaan isaanii gargar ba'e. Har'as aniif isin hojii wal fakkaatu hojjechuu dandeenya amala wal fakkaatu qabaachuu hin dandeenya ta'a. Haa ta'u malee yeroo Waaqayyo nu waamu carraa Waaqayyo nuuf kenne aduu Waaqayyo isa xumuraatti fayyadamne wanti nuti goonu bara baraan gargar nu baasuu hin danda'a ta'a obboloota koo. Jireenya keenya keessatti har'a waamicha Waaqayyootiif murteen nuti kenninu boruu keenyaaf baay'ee murteessaadha. Yeroo nuuf kennametti filannoo keenyaan har'a iddoo argama keenyaa borii murteessuu dandeenya. Iddoon argama keenya borii eessa? Fannoo irratti iddoon argama isaanii borii murtaa'e jarreen kun lamaan. Inni tokko akkas jedhe yaa gooftaa gaafa dhuftu mootummaa keetti nu yaadadhu. Inni tokko garuu Yesuusin arrabse. Kanaaf iddoo argama isaaniitti hime Yesuus isa tokkoon akkas jedhe dhugaa sitti hima har'a ati ana wajjin jannata keessatti argamta jedhe. Kana jechuun namichi gaafa sana jannatatti gale otoo hin taane har'a dhugumadha ragaan si ba'a ati har'aa qabdee ana wajjin jannata keessatti gaafa dhufu gaafa hin deebi'u hin argamtaa jedhe. Isa dhaanu keessatti bal'inaan hin ilaalla. Namoonni tokko akka waan hattuun sun gaafa sana mootummaa Waaqayyootti galeetti kan yaadan jiru garuu akkas miti. Yesuus gaafa sana mootummaa Waaqayyootti hin galle kan inni waadaa galeef ati guyyaa dhumaatti gaafa deebi'i koo mootummaa koo keessa jirtaa jedhe. Asitti seenaa fakkii dhumaa biyya lafaa kana argina obboloota koo. Seenaa fakkii dhumaa biyya lafaa kana argina waan gurguddaatu iddoo sana jira. Yeroo bu'aan cubbuu adabaaf gara dhumaatti dhufu miixuu du'aa jidduutti dhiphinaaf balaa hunda keessatti gargaaruuf garee lachuu gidduu kan dhaabate Yesuus malee hin jiru. Galanni guddaan isaaf haa ta'u. Jarreen sun lamaan namoota hundumaa bakka bu'u guutummaa biyya lafaa bakka bu'u. Yesuus fayyisaa nama hundumaati. Inni eessa dhaabateera? Fannoo gubbaa dhaabateera. Harkasaa kallattii lamaanitti bal'isee warra gara mirgaa jiranis warra gara bitaa jiranis warra gara mirgaa jiranis kana jechuun warra isatti of kennanii fayyan akkuma kana cubbamoota hundumaaf namni hundumtuu carraa fayyinaa akka argatuuf ilmi Waaqayyoo Yesuus fannoo irratti harkasaa bal'iseera. Carraa nama hundumaaf kenneera. Carraa nama hundumaaf kenneera. Addunyaa guutummaa bakka bu'u jarreen sun lamaan. Yesuus immoo harkasaa diriirseera. Yeroo miixuu guddaa, yeroo qormaata guddaa, yeroo rakkina guddaa sanatti inni carraa fayyinaa isaaniif kenne, isaaniif dhaabate. Har'as ilmaan namaaf dhaabatee kan jiru tokkicha ilma Waaqayyoo Yesuus qofa. Galanni guddaan isaaf haa ta'u. Inni anaaf isiniif dhaabatee jira obboloota. Yeroo biyyi lafaa ciniinsuu guddaa keessummeessaa jirtu, rakkina guddaa, qormaata guddaa keessummeessaa jirtu kanatti anaaf isiniif kan dhaabatee jiru Yesuus. Hattoonni sun lamaan yeroo Yesuus isaan fayyisuuf dhaabataa ture arganii turan kanaan dura. Haa ta'u malee garuu amma yeroo xumuraatiif argani. Yeroon xumuraa yeroo baay'ee murteessaa. Kanaan dura yeroo inni karaarra darbu, yeroo inni namoota adda addaa dubbisu, fayyisu argaa turani. Amma garuu isa xumuraa carraatu walitti isaan fide. Yeroo xumuraatiif Yesuusin argan.
yeroo hafuura baafannaa dhumaatti tokko fayyinasaa yommuu lafarraa harkisu inni tokko garuu dammaquudhaan garaa guutuu Yesuusitti dabarsee of kenne akkuma kanas hin fayye. Seenaa namicha kanaarraa wanti nuyi hubannu cubbamaan dhugaatti yaada garaa geeddaratee Kiristoositti kan amanu yeroo hafuura baafannaa isaa isa dhumaatti illee yoo ta'e fayyuu akka danda'u asirraa hubanna. Har'a anaaf isiniif maaliif yeroo kenne laata Waaqayyo? Daqiiqaa kana maaliif nuuf kenne? Kaleessa jireenyi keenya lafa kanarraa maaliif hin darbiin? Sagalee Waaqayyo kan nutti himu Waaqayyo carraa fayyina keenyaa nu dabaluu barbaadeera. Daqiiqaa kana sekoondii kana nu kennuu barbaadeera. Ergaa kana akkasiin dhageessan barbaadeera. Jireenya keessan akkasiin ilaaltan barbaadeera Waaqayyo. Garaagarummaa jireenya keessan irratti akka fiddan barbaadeera Waaqayyo. Akka namicha hattuu kana seenaa isaa xumuratti jijjiire. Obboloota koo namoonni gara dhumaatti fayyan jiru. Tarii har'a jireenya namaa ilaallee waan adda addaa murteessuu dandeenya ta'a. Yeroo namni akka adda addaa hojjetu balleessaa adda addaa balleessu. Obbiraas haa ta'u, miseensa waldaa keessa wajjin jiraannu haa ta'u, hiriyoota keenya bakkee haa ta'u, amala isaanii har'aa, hojii isaanii har'aa, seenaa isaanii har'aa ilaallee bor akka waan isaan badanitti ilaaluu dandeenya ta'a. Haa ta'u malee garuu yeroo isa xumuraa carraa isa xumuraa keessatti aduu isa lixaarratti namoonni fayyan jiru. Har'a dhaabannee jireenya namaatti murtee kennuun barbaachisaa miti. Tarii atis obboleessi obboleettiin har'a amala kee ilaalte jireenya kee ilaalte tarii akkati barbaaddu sii ta'uu didee Waaqayyo wajjiniin adeemuudhaaf sitti ulfaate otoo wal'aansoo qabdu deebitee kuftee abdii kan kutatte yoo jiraatte Waaqayyo carraa siif kenne seenaan kee jijjiiramuu hin danda'a. Abdii kutachuun barbaachisaa miti. Inni guddaan garuu yeroo keessa jirru beekuun baay'ee barbaachisaa. Phaawulos jara sanaan akkas jedhe guyyoonni kun guyyoota gadhee waan ta'aniif yeroo isiniif kennametti otoo hin dabarsin hojjedhaa jedhe. Obboloota koo hojii hojjennu keessaa inni hangafaa hojii fayyina keenyaa ta'uu qaba. Akkuma faarfattoonni faarfannaa isaanii keessatti ibsatan hojii fayyina keenyaa irratti dabalataan hojii fayyinaa obboloota keenyaa ta'uu qaba. Inni kun baay'ee barbaachisaa. Mee amantii fi kadhannaa namicha isa qalbii jijjiirratee sana haa ilaalu. Xiyyeeffannoon keessan yeroo gabaabduu argatetti namicha fayye sanarra haa ta'u. Amantii isaa ilaallu, kadhannaa isaas haa ilaallu. Namichi amantii guddaa qaba ture. Namichi qalbii jijjiirrate sun amantii guddaa qaba. Amantii guddaa inni qabu akkamittiin beekuu dandeenya? Yesuusiin akkas jedhe mootummaa keetti yeroo dhuftu jedhe. Kun amantii guddaa. Yesuus deebi'ee akka dhufu hin amana garaa isaa guutuu. Anaaf isin hammam garaa keenya guutuu amananna abdii kana. Hin amantuu Yesuus akka deebi'ee dhufu. Hammam garaa keessan guutuu amantu. Namichi kan amane ture fannoo irratti. Kiristoos mootummaa akka qabu kan amane ture. Akka inni gaaffii isaaf deebii kennuu danda'u kan amane ture. Kana qofa miti du'a booda jireenya akka jiru kan amane ture. Namichi kun amantii baay'ee barbaachisaadha. Yesuus mootummaa qaba. Inni deebi'ee dhufa. Gaaffii isaas deebisuu danda'a. Hammamillee yoo ulfaate karaa kan biraa kan isaaf hiikamuu hin dandeenye yoo ta'e namni falmee yakka sana jalaa isa bilisa baasu kan hin jirre yoo ta'e Yesuus akka bilisa isa baasu garaa isaa guutuu amaneera namni sun. Warri kaan itti murteessan fannootti baasan Yesuus garuu akka isa furu amantii guutuu qaba namichi. Du'a booda jireenya akka jiru amana. Kana qofa miti mee kadhannaa isaa ilaala. Kadhannaa namicha kanaa ilaala. Kadhannaan isaa baay'ee ajaa'ibsiisaadha. Hin jilbeeffanne fannoo irra jira. Waan biraa hin soomne fannoo irra jira. Waan kan biraa hin goone fannoo irra jira. Garuu kadhannaa ajaa'ibsiisaa kadhate na yaadadhu. Haleluuyaa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Na wajjin jirtu obboloota. Mee warri na wajjin jirtan. Warri na wajjin jirtan. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kadhannaan namichaa maal ture? Na yaadadhu. Na yaadadhu. Mee kadhannaan keenya yeroo kanaa ta'u obboloota. Kanaa ta'u kadhannaan keenya dhuma sagantaa kanarratti mee namni hundumtuu na yaadadhu haa jedhu Waaqayyoon. Na yaadadhu jedhu. Maaliin na yaadadhu jedhu? Waaqayyo dagachuudhaaf nama miti jedhamee barreeffameera. Waaqayyo dagachuudhaaf nama miti. Seenaa koo yaadadhu. Seenaa kee yaadadhu. Balleessaa kee beek. Balleessaa koo beek. Bu'aa bahii kee dabarru beek. Kufaatii keenya beek. Jabina keenya beek. Hanqina keenya beeka. Nu yaadata. Sana hundumaaf mala qaba. Qoricha qaba. Amantiidhaan kadhannaadhaan isarratti kufuutu nu barbaachisa. Abdii keenya isarra kaawwachuutu nurra jiraata. Kanaan ala Yesuus waan hundumaa keenya beeka. Nama kanas hin beeka ture. Kadhannaa isaa gaafa ilaaltan obboloota koo kadhannaan isaa baay'ee gabaabaa ture. Hima tokko kan hin caalledha. Hima tokko kan hin caalle mootummaa keetti yommuu dhuftu
kadhannaa baay'ee gabaabaa ta'e kadhate. Kana qofa miti. Kadhannaa gabaabaa kana yommuu kadhatu gad of deebisuudhaan kan inni kadhate na yaadadhu jedhe. Kana jechuun ati na gargaaruu dandeessa, ati na fayyisuu dandeessa, ati humna qabda jechuudha. Ani dadhabaadha jechuudha. Sitti of kenneera jechuudha. Na yaadadhu jechuun kun namarraa ga'umsa qabu, namarraa ogummaa qabu, namarraa dandeettiif beekumsa qabu. Nama akkasiittidha kan namni of kennatu malee nama isaa gadi jirutti of kennachuu hin danda'u. Kanaaf inni ofii isaa gajjallaa akka jiru Yesuus garuu isa gararraa akka ta'e garaa isaa guutuu kan amanedha namni kun. Na yaadadhu gad of deebisee kadhate. Kanan qofa miti obboloota ko. Sadaffaarratti kadhannaa namicha kanaa gaafa laallu yeroo sanaaf kan isa barbaachisu kadhate. Yeroo sanaaf kan isa barbaachisu kadhate maal jedhe na yaadadhu jedhe. Seenaa koo fokkisaa darbe akkasumas na yaadadhu araaraaf sirratti kufee du'aa kan jiru na yaadadhu jedhe. Na yaadadhu. Yeroo sanaaf kan barbaachisu kadhannaa obboloota ko kadhachuun barbaachisaa ta'e waan yeroo keenyaaf nu barbaachisu kadhachuu dandeenyeerraa isin kadhachaa jirra. Yeroo keenyaaf kan nu barbaachisu namichi kun amma na sooromsi jedhee kadhachuudhaaf barbaachisaa miti. Fooqinaa kenni, konkolaataa naa kenni, gamoo naa kenni, carraa barumsaa naaf kenni, miindaa koo naa dabali jedhee kadhachuudhaaf, gaa'ela naa kenni jedhee kadhachuudhaaf yeroo isaa miti obboloota ko. Wanti yeroo isaa ta'e kan inni kadhachuu danda'u na yaadadhu jechuudha. Lubbuu isaa oolfachuu qofa kan yeroo sanaaf isa barbaachisu. Aniif isin kadhannaa yeroo keenyaaf ta'u hammam beeknaa? Inni kun baay'ee barbaachisaadha. Arfaffaarratti onnee guutuudhaan kadhate. Garaa guutuudhaan kadhate. Wanti hafe tokko illee hin jiru. Shakkiif mamii of keessaa hin qabu. Garaa guutuudhaan kadhate. Aduun xugeessetti kadhannaa iyya qalbii diddiirrannaa daangaa du'aaf jireenyaa gidduu dhaabatee iyya namni kun. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Amala akkamiiti kun? Amala akkamiiti? Carraa akkamiiti? Daangaa du'aaf jireenyaa gidduu dhaabatee iyya qalbii diddiirrannaa iyyee. Aduun koo har'a yoo darbe sekoondiif daqiiqaa kana yoo ta'uu baate fayyinni koo bara baraan cufamaa taa'edhe hin iyyee na yaadadhu jedhe. Tarii hidhii nama kana gaafa laaltan kan roobmu ta'uu danda'a. Arrabni isaa sirriitti jecha qindeessee kan dubbatu ta'uu dhiisuu danda'a. Innis rakkina kee jira waan ta'eef akkuma dhagna Yesuus irra dhiigni jiru isas immoo yaaddoon dhiphiseera waan ta'eef hamma Yesuus uleedhaan reebamullee yoo baate duuni baay'ee balbala isaa waan geesse jirtuuf namichi kun rom'aa hidhii isaa raasaa Yesuus irratti kufe. Garuu waan barbaade argateera. Waan inni barbaadu kadhannaansaa waan inni barbaadu hundumaa kan hammate ture. Kunis baay'ee dinqiidha ilaala. Waan inni barbaadu hundumaa yeroo sanatti maaltu isa barbaachisa? Kanarra darbee immoo waan meeqatu isa barbaachisa? Waan inni barbaadu hundumaa kan hammatedha. Yeroo sanaaf kanaan ol waan barbaadu waan kadhachuu qabu kennaan kan biraan Yesuus isaaf kennuu qabu kan biraan yeroo sanaaf barbaachisu waan hin jirreef fedhii isaa hundumaa kan hammatedha. Kun baay'ee dinqiidha. Hattichi gadda garaa guddaatiin akkuma kana cubbuu isaatiif gadduudhaan amantiidhaan Yesuusin kadhate. Akka Yesuus isa fayyisuu danda'u amane. Sagalee abdii afaan isaa keessaa ba'uun yoo Yesuus yeroo xiqqoo sana keessatti isan gargaaru ta'e bara baraan akka badu argisiise. Qaama isaa gargaarsa biraa argachuu qabu. Namni kan biraan gargaarsa kan biraa isaaf kennuu kan hin dandeenye akka ta'e amane. Qaamni isaaf gargaarsa biraa kennu tokkollee akka hin jirre hubate. Lubbuu isaa du'aa jirtu amantiidhaan Yesuus irratti gate obboloota ko. Lubbuu isaa du'aa jirtu jireenya isaa hafuuraa foon isaa gargar ba'aa jirtu amantiidhaan Yesuus irratti gate. Kuni amala akkamiiti? Hattuun du'aa jiru kuni kana booddee sodaa namaa hin qabu. Maaliif kan sodaatamuu qabu eenyu ture? Tokkoof tokko Yesuus akka ta'e hubateera. Kanaan dura namoota adda addaa dhokataa ture. Tarii namootatti bahee Yesuusitti akka hin amanneef fakkeenyaaf akkuma Zeekiyoos fa'aa fakkeenyaaf namoota qaraxxoota namoota cubbuu baay'ee qaban yeroo sanaaf dhokatanii Yesuusitti amanaa turani. Namoonni akkasii jiru turan. Innillee kanaan dura kan sodaate ta'uu danda'a. Amma garuu abbaa firdii isa xumuraa isa foonitti akkuma kana lubbuutti faraduu danda'u Yesuusin ilaale. Namoonni baay'een Yesuusin amanuu kan sodaataniif gaggeessitoota amantaa isaanii namoota bulchitoota biyyaa sodaatanii turani. Amma garuu namni kun fannootti ol ba'eera waan ta'eef waan inni sodaatu kan biraan hin jiru. Yoo xiqqaate wanti isaa du'a duwwaadha. Du'a kana immoo du'uu hin barbaanne Yesuus akka isa yaadatu garaa isaa guutuu Yesuusitti of kenne.
hattuu qalbii diddiirratee jireenya isaa saatii 11ffaatti fayye sana malee akka inni fannootti ofii fannifamee jiru cubbamaa isaa wajjin fannifame fayyisuu danda'u namni hubateen turre. kun immoo waan dinqiidha. Naannoo sana nama baay'eetu ture, ummata baay'eetu ture, saba baay'eetu ture. Kan isa fannisan, kan isatti qoosan, kan isa reeban turaniiru. Haa ta'u malee ummata amma kana keessaa tokko akka Yesuus inni fannoo irratti fannifame nama fannifamu fayyisuu danda'u, cubbamaa fayyisuu danda'u kan hubate nama kana. Namoonni dhagna namummaa Yesuus isa foon namaa uffate irratti humna agarsiisuu danda'u. Haa ta'u malee garuu mana qulqullummaa isaa isa ta'e cinaacha isaa waraanuu danda'u, mataa isaa irra gonfoo qoraattii kaa'uu danda'u, uffata isaa irraa baafachuu danda'u, dhiiksuu danda'u, garafuu danda'u, dhiituu danda'u, kabaluu danda'u, reebuu danda'u. Haa ta'u malee garuu humna fayyisuu isaa fi cubbuu namootaaf dhiisuu isaa isarraa fudhachuu hin dandeenye. Haaleluyyaa. Anaaf gammachuun koo inni guddaan isa kana. Yesuus harka namootaatti of kennee ture, jireenya namootaatti of kennee ture, dhiigatu isarra dhangala'aa ture, qullaa buusee ture, mataa isaarra gonfoo qoraattiitu ture, humna isaa namoonni irraa fudhatanii turan. Haa ta'u malee fayyisuu isaa irraa fudhachuu hin dandeenye. Fayyisuu isaa irraa fudhachuu hin dandeenye. Ammayyuu inni hin fayyisa ture. Maqaa Waaqayyo bara baraan haa ulfaatu. Yesuus otoo ofii isaatii namaan du'atti dabarfamee kennamaa jiru, namaaf immoo jaalala du'a garasii agarsiise. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ofii isaa du'aa jira, namaaf garuu jaalala du'a garasii agarsiise. Har'as kun anaaf isiniif dhugaadha obboloota koo. Yesuusin dabarsee kan kenne nuyi ilmaan namootaati. Yesuus otoo du'aa jiru hattuu sanatti inni jaalala du'a garasii agarsiise. Har'as anaaf isiniif jaalala du'a garasii agarsiisa. Yoo nu isatti of kennine, yoo nu isaaf of laanne, har'as nu fayyisuu danda'a, har'as nu yaadachuu danda'a, har'as seenaa keenya jijjiiruu danda'a. Bara baraan akka fayyinu galmee jireenyaa keenya keessatti har'a maqaan keenya caafamuu danda'a. Yeroon kun kanaaf nuuf kenname. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Yeroo isaaf kenname keessatti ba'aa sirrii dhala namaa kan baate Yesuusidha. Dhalli namaa kana yaaduu qaba, kana yaaduu qaba. Yeroo isaaf kenname yeroo xiqqoo keessatti kana yaaduu qaba. Isin kana yaaduu qabdu. Yeroon xinnoo nuuf kennameera. Aniif isin yoom akka biyya lafaarraa deemnu hin beeknu, Yesuus yoom akka mul'atu hin beeknu. Wantoota armaan gadii kana yaaduu qaba dhalli namaa. Isinillee mana kana keessaa yommuu baatan amma sagantaa ammaa kanarra jiru kanarratti kana yaada. Inni jalqabaa onneen koo haara'eera isa jedhudha. Ani yaada garaa koo haareffadheera akka nama kana qofa miti. Lubbuun koo jijjiiramteetti. Lubbuun koo jijjiiramteetti. Gooftaa wajjin yeroo dheeraa deemuu dandeenyeerra. Aniif isin faarfanneerra, kadhanneerra, lallabneerra. Akkaattuu sana yeroo gabaabduuf fannoo irratti kan wal argine miti. Yesuus wajjin yeroo dheeraaf wal argaa turreerra ta'a. Haa ta'u malee onneen keenya jijjiirameera. Lammaffaa dhalanneerra. Aniif isin ulaagaa mootummaa Waaqayyoof ta'u guunneerra. Kana qofa miti. Waamicha Yesuus namoota dadhabootaaf dhiyeesse, itti dhamaatanii kan dadhabdan, ba'aan kan isinitti ulfaate hundinuu gara koo koottaa isa jedhe sanaaf aniif isin deebii kennineerra, dhufneerra. Ba'aa keenya wajjin, cubbuu keenya wajjin, hir'ina keenya wajjin, gaaffii keenya wajjin dhufnee isaa mudaa keenya hundumaa fayyisuu danda'u Yesuusitti of kennineerra. Inni kun baay'ee murteessa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Nama meeqaa akkaattuu kanaa cubbamaa ta'uu keessan kan amantan? Cubbamaa ta'uu keessan kan amantan? Akkaattuu kanaa gargaarsi Waaqayyoo akkasiin barbaachisu kan amantan? Mee isin keessaa nama meeqa? Sababii cubbuu keessanii fi firdiin akka isin irratti dhufu namoonni beektan hammam taatu obboloota koo? Mee gaaffii kana of gaafadhaa. Haa ta'u malee Yesuus Kiristoos warra dhugaatti yaada garaa isaanii geeddaratan akka fayyisuu danda'u kan amantan namoonni tokko tokko akkas dhuguma Waaqayyo cubbuu koo anaaf hin dhiisaa, Waaqayyo dhuguma seenaa koo kan koo hin jijjiiraa, kan koo kan namoota irra hin caalaa jedhu. Obboloota koo hubadhaa, dhiigni Yesuus cubbuu hundumaa qulleessuudhaaf humna qaba. Galanni guddaan isaaf haa ta'u. Har'a nama meeqaa kanattuu kana wajjiniin na yaadadhu jechuu barbaadan? Harkaan akkan agarsiisan hin barbaada. Na yaadadhu jechuu kan barbaadan. Na yaadadhu. Harka keessan baasaa. Garaa keessan irra na yaadadhu. Kuni kadhannaa barbaachisaa. Isin yaadata waan hundumaa keessatti, bu'aa bahii hundumaa keessatti. Galanni Waaqayyoof haa ta'u.
erga akkas ta'e akkuma jirrutti iddoo jirtanii warra harka keessan Waaqayyotti agarsiiftan na yaadadhu jechuu warri barbaadan lafaa ol kaanee Waaqayyo ol marjiniin kadhanna obboloota. Waaqayyo isin haa yaadatu. Waaqayyo nu haa yaadatu. Dadhabbii keenya keessatti, hir'ina keenya keessatti, ba'aa keenya keessatti, cubbuu keenya keessatti Waaqayyo nu haa yaadatu. Waadaa nuuf haa galu. Yesuus waadaa gale nama sanaaf dhuguma siin jedha har'a ati ana wajjin jannata keessatti argamtan ni jedhe. Tokkoon keessanii fi waadaa isiniif haa galu. Fayyuun keenya nuuf haa mirkanaa'u. Maqaa Waaqayyo kan galateeffame haa ta'u. Karaa adda ta'een hundi keenyu fuula Waaqa dura dhaabanneerra. Garuu gidduu kanatti karaa adda ta'een namoonni akka namicha kana karaa adda ta'een ani kadhannaa addaa nan barbaada jettan yoo jiraattan Waaqayyo laphee keessanitti kan dubbate seenaan koo har'a jijjiiramuu qaba, gaaffiin koo har'a deebi'uu qaba. Karuma adda ta'een ani Waaqayyoon wal'aansoo qabuun narra jiraata, kadhannaan naaf haa godhamu, kadhannaa addaan barbaada namoonni jettan gara kanatti akkasiin dhiyaattan hin barbaadu. Karaa adda ta'e namoonni kadhannaan adda akkasiniif godhamu barbaadan Waaqayyo gooftaan isin haa eebbisu. Iddooma sana akkasin turtan hin barbaadu. Waaqayyo isin haa eebbisu. Waaqayyo akkasin yaadatu kan barbaadan. Kana jechuun obboloota koo laphee keessanitti Waaqayyo kan dubbatu yoo ta'e, onnee keessanitti Waaqayyo kan dubbatu yoo ta'e, nama laaltanii otoo hin taane karuma addaa gaaffii addaa kan qabdan waan gaafattan kan beektan akkaattuu sanaa yoo jiraattan gaaffiin sun gabaabaa ta'uu danda'a, tokko ta'uu danda'a. Yoo gaaffii akkasii qabaattan jireenya keessan keessaa warra akkasii carraan kun kan dhiyaatu Waaqayyo isin haa eebbisu. Gooftaan isin haa eebbisu. Waaqayyo isin haa eebbisu. Iddoo kanas harki jira. Iddooma jirtan dhaabachuu isin dandeessu. Gooftaan isin haa eebbisu. Obboloota koo Waaqayyo isin arga. Waaqayyo isin yaadata. Waaqayyo isin beeka. Inni fannoo irratti fannifame ilmi Waaqayyo Yesuus har'as gidduu keenya jira. Galanni isaaf haa ta'u. Laphee keessan irratti, onnee keessan irratti hojjeta. Seenaa keessan, jireenya keessan irratti hojjeta. Fayyaa ta'a. Gooftaan isin haa eebbisu. Waamicha Waaqayyoof immoo tole jedha. Laphee keessan kenna. Aduu xiqqoo kanatti fayyadama. Isin haa eebbisu Waaqayyo. Gooftaan isin haa eebbisu. Namoonni baay'een dhufaa fayyaa ta'a. Fayyaa ta'a. Gooftaan isin haa eebbisu. Isin yaadata. Ana miten isin yaadatu. Ana miten isin fayyisu. Ana miten isin gargaaru. Ilma Waaqayyo Yesuus isin gargaaru. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Tarii yeroo gabaabaa kanatti Waaqayyo carraa kan isiniif kenne gaaffii keessan, laphee keessan, onnee keessan Waaqayyo irratti gataa, isa irratti dhangalaasaa. Inni gaaffii keessaniif deebii kennuu waan danda'uuf galanni guddaan isaaf haa ta'u. Warri kaan akkuma dhaabannee jirrutti hundumti keessan iddoo jirtanitti mataa keenya gadi qabannee Waaqayyoon kadhanna. Jiraataa bara baraa amanamaa fi tolaa kan taate hambisaa cubbuuf fayyisaa lubbuu hundee jireenyaa gooftaa keenyaa lubbuu kee kan nuuf laatte harka kee bal'iftee qaraanioo irratti kan nuuf duute du'aa otoo jirtu jaalala du'a garasii kan nu agarsiifte har'as kan nu wajjin jirtu si galateeffanna. Yesuus Kiristoos kaleessa isuma ture har'as bara baraanis isuma jedhamee akkuma barreeffame ijoolleen kee kunoo fuula kee dura jirra. Carraani nu qaqqabeera. Nus ayyaana kee arganneerra. Fuula kee fuulduratti ba'aa keenya, dhukkuba keenya, qormaata keenya, cubbuu keenya hundumaa qabannee akka dhiyaannuuf waan nu gargaarteef galanni guddaan siif haa ta'u. Ati seenaa jijjiirta, ati gaaffii deebista, ati dukkana ibsita, ati wanjoo du'aa namarraa cabsita, ati galmee seenaa namaa haaressita. Maqaan kee haa eebbifamu. Amma sin kadhadha yeroo arganne kanatti obboloonni ba'aa qaban, gaaffii qaban, qormaata qaban fuula kee ka'anii dhaabataniiru. Waan isaan qabatanii dhaabatan, waan isaan baatanii dhaabatan ani hin beeku. Ati garuu ni beekta gooftaa koo. Gara obboloota kanaa akka laaltu jaalala kee haa ta'u. Gaaffii isaanii ati deebisi, dukkana isaanii ati ibsi, cubbuu isaanii ati isaaniif dhiisi. Ayyaanni kee isaaniif haa baay'atu. Kanuma adda ta'een immoo gooftaa warra fuula kee dhaabatan kana, warra waamicha kanaaf deebii kennan kana yaa Waaqayyo obboloota koo, obboleettii koo, obboleessa koo dabarsee sitti kenna. Ani gaaffii mana isaanii hin beeku. Ani iddoo hibboo isaanii hin beeku. Lafa rakkina isaanii hin beeku. Ati garuu beekta. Akkuma namicha si wajjin fannifame sana lafa rakkina isaa hubattee xumura irratti waan yeroo sanaaf isaa barbaachisu kenniteef obboloota koofis gaaffii isaaniif iyyata isaanii yeroo ammaa kanaaf waan isaan barbaachisu isaaniif kennuun jaalala kee haa ta'u. Karaa gabaabaa sin kadhadhaa ati isaan yaadadhu. Seenaa isaanii yaadadhu. Hojii isaanii yaadadhu. Ayyaanni kee isaanii wajjin haa ta'u. Cubbuu isaanii hundumaa isaaniif dhiisi. Isaan amma jiran keessa akka ba'an akka jijjiiraman seenaan hattuu sana akka jijjiirame isaanis seenaa jijjiirame akka qabaataniif sin kadhadha jaalala kee haa ta'u.
hundi keenyu gaafati mul'attu warra mootummaa kee keessatti waan argan akka taanuuf ayyaana kee hunduma keenyaaf baay'isi. Sagantaa keenyaaf irratti isatti argame waan nu gargaarteef si haa galatu. Maqaa Gooftaa Yesuusiin si kadhanna. Ameen. Waaqa isin haa eebbisu. Ayyaana isaa isiniif haa baay'isu. Gaaffii keessan isiniif haa deebisu. Ayyaanni